Ashamaa harka fuunii hordoftoonni bareedduutu hundi keessanuu akkam nagaa jirtu fayyaadha nagaa godhaani baga isiniin gahee baga wajjumaan nu gahee isiniin jedha baga isiniin gahee ayyaana masqalaatiin baga booqaa gannaa baataniitu birraatti baatan jedhama yeroo biyya jirru እና akkam nagaa jirtu fayyaa keessanii nagaa godhaani Kuni dammoo matikiyyaadha masqala akkuma beekamu damaranii ibsama turtii yookaan dammoo yeroo bareedaadha dhugaa dubbatuu fi kuni matiidha matiitu viidiyoo naaf waraabee dhugaa dubbatuuf baay'ee namatti tola osoo biyya jiraatanii osoo faamilii bira jiraatanii yeroo akkasitti daamara ibsan kana jechuudha baay'ee seenaan dukatti gaaf deebitee of keeroo ijoollummaa ilaaltu asitti harmeen daabboo dhunaadhu jechaa jirti. እና ሰገሌ ራጭፌ መሌ ሰገሌ እንትኖ ሳምቡራ ከስ ስርበ ምናምን ቀባፍ ራጭፌ ዱጋ ዱበቱፍ ድረም ባየና መትተውላ ባየ ተኮለችላ የረከስ ዳመራ ጉበኒ የሮጆሉማ ኬኛ እና ያለች ሰመስቀላ ቃሜኒ ያነ ከጃላ ኬሳ ቃሜ ዳፍ መስቀላ ባየ ጃላ ዳርጓ ዱበቱፊ ኬሰቱ ማቲና ከነ ወልገሄ Yoota kana anak mobil kita lawadiati maliku wadiada asitti dammoo bareedduudha bareeddu tu masqalaaf viidiyoo hojjetaa jira tureedha እና akkasisiniin jedha osoo biyya jiraannee faamilii wajjin dabarsine baay'ee tokko namatti tola dhugaa dubbatuu fi maaliif waggaa gahuun laaftuu miti waaqayyo waggaa dhufu dammoo iyyuu faamilii keenya biratti nagayaan nu haa galchu hunda keenya iyyuu ana yana masqalaa wanni jaaladhuuf dachee magariisa taati habaabonni dhoohaa mani barumsaanii banamaa madrasaan deemamaa baay'ee tokko jaaladha akkuma argaa jirtan kana dacheen akkanatti magariisa taati baay'ee bareeddi midhaan asheeta ta'a baay'ee tokko inni marti namatti tola dhugaa dubbachuu